Nageenya dursu kam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu ammaan dhaqqabeem qabnaam. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo manidhaa Qaalitti jiran diddaa nyaata lagachuu eegaluu isaanii maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Ammajjii 20 bara 2013 hidhamtoonni siyaasaa Oromoo manidhaa Qaalitti keessa jiran diddaa nyaata lagachuu akka eegalan maatiin isaanii nyaata qabatanii garas imalanii turan. Hidhamtoonni kunniin nyaata harkaa fudhachuu diduu isaanii waliin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniim jirum. Kaayyoon lagannaa nyaataa kunis hirmaattota dhaddachaa ammajjii 19 himatamtoota galmee obbo Jawaar Mohammad jalatti himatamanii jiran irratti hirmaachuuf gara mana murtii dhaddachaa akka hidhataa imalanii sababa uffata halluu keelloo uffataniif jecha poolisiidhaan to'ataman amma hiikamanitti kan jedhu yoo ta'u qabxiin inni lammataa ammoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa guyyoota murtaa'eef qofaatti adda baafamuun konteenerii keessatti dararamaa erga turanii booda yeroo ammaa kana yakkamtoota ajjechaa fi hannaan himataman gidduutti hidhamanii jiraachuu isaanii mormuu akka ta'e Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeeffateera. Gaaffilee deebii dhabanii fi mirga shakkamaan tokko qabaachuu qabu hidhamtoonni siyaasaa manidhaa Qaalitti jiran dhaban keessaa inni kan biraan ammoo maatii fi firoonni hidhamtoota kanaa yeroo isaan gaafachuuf dhufanitti seeraan keessummeeffamuu dhabuu isaanii arrabsamuu fi ifatamuu isaanii mormuu akka ta'e maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Yeroo dhihoo asitti hooggantoonni olaanoo fi miseensonni poolisii manidhaa Qaalitti guutumaan guutuutti jijjiiramuu isaanii sababeeffachuun haalli nageenya hidhamtoota siyaasaa Oromoo kun yaaddessaa ta'uusaas Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeeffateera. Haala jiru hordofne duukaa buunee kan isinii gabaafnu ta'a. Daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu namni namaa qabannee dhiyaanne kan hangammaatti hordofaa turtanidha.